Shama harkafuunee akkam jirtanii nagaa keessanii fayyaa koodhaanii baay'inni jaalanna haa ga'u akkamisin jirtanii jecha baattanii har'a dammoo yuumee maskii rifeensa keenya keessaa mana keenya keessatti akkamitti fayyadamna kan jedhu walumaa naa ilaallu. Akkuma agartan kana asii killee lama ni qabna jechuudha. Loomii dammoo gimmaasha isaa qofaa itti gootanii maaliif loomiin akka forforii uummataa rifeensa keenya keessaa hin uumamne nu taasisti jechuudha. Ani gimmaashu mataan fayyadama. Zibaarii dammoo tokko fayyadama jechuudha. Killeen tokkichillee ni gahaa tureyyuu rifeensa warra rifeensi isaanii baay'ee rukaa hin taanetti. Ani dammoo rifeensi yabbuu waan ta'eefuyyuu abbaa lama malee nan ga'u jechuudha. Olive oil originaal jechuudha. Zayitiituuni zayituma qabdan isin. Zayitii rifeensa keessanii manatti illee kan qopheeffatanii jiraattan hoo jiraate haala kanaan killee abbaa lamaa itti goonee jirra. Mee hunda isaatu erga waliin geenne booda walitti dachaana jechuudha. Zayitii kana kama qabda fayyadamuu dandeettanii olive oil illee ta'uu baatu kama qabdan fayyadamuu dandeessan jechuudha. Akkana jira mee guutuu isaa qajeelootti waliin geenne walitti dachaana. Bifa kanaan waliin geennee jirra. Amma mee ni dibannaa jechuudha. Maaliif waan itti fayyadamne tuugamu waan ta'eef anda baay'ee bareeda. Naa kana fakkaata isiniin jala fuuleewwan qabu. Naa isinillee fayyadamaadha isiniin jala. Bakka mee'ummaa booddee xiqqaannee maal akka fakkaatu dammoo walumaan ilaalla jechuudha. Fuuleewwan kiyyaa walitti dachaanii jira akkuma agartan kana jechuudha. Miidhagdee miidhagdee jira. Mee walumaan ilaalla akka inni jiru. Dammoo jechuudha waan mataan goggoofattan tanaa ishee kana jechuudha. Baay'ee bareeda. Maalitti bareeda beekani? Wannoon ishee jechuudha. Jarkeen ishee wannoon qabu. Kunuuti. Isa kanatti misalama rifeensa bareeda. Nuuf ta'ee jira jechuudha. Argaa jirtu. Naappuleewwan xiyyaa bifa kanaan mataa kee rifeensa keessaan godhachuu dandeessan jechuudha. Kun argaa jirtan kana dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko rifeensa bareedaa godha. Asitti fuuldura kiyya waamni daawwitiin jiruuf garas laalaa jiranna. Kun bifa kanaan akkanatti isiniif bareessaa yoo akkanatti illee gadi bu'uu barbaaddanii hedduu tokko bareeda jechuudha. Dammoo rifeensi keenya akkuma isiniin jedhe shaampuun inni gadhu. Saamunuma isiniin jedhe sana inni gadha jechuudha. Isuma kanaan ni gadha rifeensa keenyaanii. Shaampuuwwan inni kenneef amma kondiisharii garagaraatti goone jechuudha. Akkuma agartan kanatti. Akkanatti rifeensa baay'ee bareedu nuuf kennaa jira. jechuudha. Hin gogne rifeensi jechuudha.
بودي إدولا متيشي ماني أنا فيدمو رجعت كتير بوجيجني بودا دشوا رفينسا كيسان صافي ساسرت ديبو قبدو أنا ما يسنمت ولي سوف تجا مالي بودي رفينسا كي نفلا أركيتني يرتوي يساكن أنا بريد نفتا رجولا رفينسا كينا كنا وردفت تكيا كانت بفكرنا رفينسا كينا من كنا كيساتي hojjetachuu hin dandeenya jechuudha. Maaliif rifeensi keenya yeroo hedduu walumaan hojjannaa jiru wallaaluudhaan rifeensi keenya nurraa caccabee waan garaagaraa ta'a waan ta'eef waan mana keenya keessatti jiru itti fayyadamnu siniin jedha. Keessattuu rifeensa keenya waan garaagaraa itti dibuu qofa osoo hin taane rifeensi keenya maal akka jaalatu maal akka jibbu akkuma lubbuun keenya waan jaalattuu fi waan jibbu adda baafnu sani rifeensi keenya illee gaafnu nyaata gahaa kennaniif waan gaarii irraa argachuu dandeenya waan ta'eef iyyuu akkasitti isinillee maaliif nutti toluu dhabuu danda'a keessattuu ijoolleen mana madaan keessa hojjennu garuu yeroo keenya bilbila irratti gubnaa waan garaagaraa irratti gubnaa garuu iyyuu osoo haga kana waan baqa mataa rifeensa keenya ta'uu waan garaagaraa laallee itti fayyadamnee bu'aa tokko irraa argannee baay'ee tokko gaariidha dhugaa rabbii dubbachuuf. Maaliif jennaani yeroo baay'ee nu jechuudha warri shamarranii kun yeroo keenya waan hin taane irratti balleessuudhaaf akkasitti yeroo waan taane irratti barreessinu sanii sa'aatii waan deemu nutti fakkaatu gisee dammoo waa'ee dhimma keenya waan qaama keenya rifeensa keenya irratti dubartii fi maaliin qaqqabaa barbaachisti jettee Oromoo mitiire kanaafuu yeroo keenya irratti yeroo gubnu sanii baay'ee sa'aatii hedduu fudhanne jennee too ilaalla gisee dammoo waan biraa waan bu'aa nuuf fayyadne tokkoyyuu gisee waan bu'aa nuuf fayyadne tokkoyyuu jechuudha irratti balleessina. Kanaafiyyuu dubartiif maaliin qaqqabaa jaalatte akkuma jette Oromoon rifeensa keenya qaqqaba nuuf bulaawwa bakka gaafnuuf jaalanne namni nu jaalata waan ta'eef kanaafiyyuu hordoftoota fi daawwattoota kiyyaa qophiin har'aa waliin qabnu akkana fakkaata ture. Kanaafuu nagaa keessan jiraadhaa isiniin jecha isin jaaladhaa isin kabajaa waaqayyo hunduma keenyaa bakkuma jirrutti nu bira haa jiraatu biyya keenya illee nagaa nu haa godhu isiniin jecha asumaan nagaa isinitti dhaammadhaa yeroo gaarii naaf qabaadhaa isiniin jedha. Nurraa caccabee waan garaagaraa ta'a waan ta'eef waan mana keenya keessatti jiru itti fayyadamnu isiniin jedha. Keessattuu rifeensa keenya waan garaagaraa itti dibuu qofa osoo hin taane rifeensi keenya maal akka jaalatu maal akka jibbu akkuma lubbuun keenya waan jaalattuu fi waan jibbu adda baafnu sani rifeensi keenya illee gaafnu nyaata gahaa kennaniif waan gaarii irraa argachuu dandeenya waan ta'eef iyyuu akkasitti isinillee maaliif nutti toluu dhabuu danda'a keessattuu ijoolleen mana madaan keessa hojjennu garuu yeroo keenya bilbila irratti gubnaa waan garaagaraa irratti gubnaa garuu iyyuu osoo haga kana waan baqa mataa rifeensa keenya ta'uu waan garaagaraa laallee itti fayyadamnee bu'aa tokko irraa argannee baay'ee tokko gaariidha dhugaa rabbii dubbachuuf. Maaliif jennaani yeroo baay'ee nu jechuudha warri shamarranii kun yeroo keenya waan hin taane irratti balleessuudhaaf akkasitti yeroo waan taane irratti barreessinu sanii sa'aatii waan deemu nutti fakkaatu gisee dammoo waa'ee dhimma keenya waan qaama keenya rifeensa keenya irratti dubartii fi maaliin qaqqabaa barbaachisti jettee Oromoo mitiire kanaafuu yeroo keenya irratti yeroo gubnu sanii baay'ee sa'aatii hedduu fudhanne jennee too ilaalla gisee dammoo waan biraa waan bu'aa nuuf fayyadne tokkoyyuu gisee waan bu'aa nuuf fayyadne tokkoyyuu jechuudha irratti balleessina. Kanaafiyyuu dubartiif maaliin qaqqabaa jaalatte akkuma jette Oromoon rifeensa keenya qaqqaba nuuf bulaawwa bakka
gaaf nuuf jaalanne namni nu jaalata waan ta'eef kanaafuyyuu hordoftoota fi daawwattoota kiyyaa qophiin har'aa waliin qabnu akkana fakkaata ture. Kanaafuu nagaa keessan jiraadhaa isiniin jecha isin jaaladhaa isin kabajaa waaqayyo hunduma keenyaa bakkuma jirrutti nu bira haa jiraatu biyya keenya illee nagaa nu haa godhu isiniin jecha asumaan nagaa isinitti dhammadhaa yeroo gaarii naaf qabaadhaa isiniin jedha.